Gurbatti gadi yaad jedhamtu sun Saayidoo Gondaritti ergitee maal godhuufidha? Waan jedhe argitaniittu viidiyoo ol yaadi sanarratti yuutuubii sanarratti gadhiifame argitaniittu ijoolleen erga Gondar jiraatanii ergixeenyaa taate erga mirkaneeffatteeti jedheetu animmoo Saayidoon sarpiraayizii godhaa achi oonnaan tikeettiin kutee fi tikeettii xiyyaaraan ittiin dhaqee ijoollee isaa ilaaluu tikeettiin kutee fi jedhe. Mattaawaqaa namni eessaa fiddeera jennaan hawwii kadhanneetu yaa ijoollee isaa bira dhaqa waan ta'eef waa ijoollee isaatti nan gargaara rakkoon qabu jennaan raqaa eenyummaa isaa nu kennite hawwiin nu gargaarte. Amma hawwiin xuruu ta'aa jirti nu gargaaraa jirti waa'ee Sumayyaa irratti jedhan jechuudha. Saayidoon garuu quufaadha itti alama. Tibiiteenyaadha nama quufedhani namaayyuun ajajamu gadis namaan jedhu. Naman dhagahamu waa inni jedhuun argita garuu akkamitti dafartee birrii baastee tikeettii kuttee jennaan sarpiraayiziin isa godha jedheeni. Dhaqee inni hin beekas waan ta'eef biyya isaanii dhaqee beeka yeroo darbe waan ta'eef dhaqee ijoollee isaa haa ilaalu jedheetan isa sarpiraayizii gochuu barbaade. Kanaan duras wal lolleerra garuu ammoo araaramneerra waan ta'eef maal rakkoo qabaa? Birrii asuma achii fuudheenii humna hin jirreen tikeettii kuteefi jedhe. Egaa birriin tikeettii baay'eedha isinis hin beektu. Kan xiyyaara baay'eedha waan ta'eef achi booda Saayidoon ijoollees argeera akka ijoolleen guguddataniiru akka inni yaadu miti jedhanii achi garuu ni amanne ijoollee isaanii viidiyoo achas fidanii sanayyuu qinibbiriidha jedhe. Qinibbirii gootanii malee dhugaa miti jedhee ture amanuu didee waa'ee suuraa sana viidiyoo sana ergame jechuudha. Suuraan sun viidiyoon sun iddoon itti ergame ijoolleen sun waraabamanii ergamanii hin amanne jechuudha. Achi Saayidoon waamamee dhufe. Saayidoon keessa yeroo waamamee dhufu ijoolleen gidduu isaan jiran maqaa mirkaneeffattee miti dhuguma Gondariin akka isaan jiran dhageessee miti argite miti iyyuu. Kanaafuu sarpiraayiziin si godhee maalina tikeettiin si kutee akkamiin bakka sarpiraayizii si godha akka ati deemtuuf tikeettii si kutee. Jennaan maaliif hin dhaqxaniyyuu dhaqxanii fiddanii fiduudha barii jedheen. Fiduudha barii isin maaliif dhaqxanii hin fidneennaan nuni koo hin beeknu iddoo isaayyuu hin beeknu dhaqnes hin beeknu biyya sanas hin beeknu ati immoo dhaqxeetta yeroo sanas dhaqxeetta namni jedhe. Jennaan ani amma mana isaanii hin beekutuma wayii naannoo isaanii maalirraan maal kamirraan kam akka dhaqan hin dhagahe malee manni isaanii gandi isaanii kana kan jedhu ulaa mana isaanii hin beeku ani jedhe Saayidoon. Garuu ati maaliif akkamitti kan tikeettii naa kutuudhaaf karoorfatte akkamitti yaadde akkamitti murteessite akkamitti na ilaalte seenaan bakka sarpiraayizii masi gochuudha gammachuu kee ilaaluun barbaada. Akkati gammadduun tokkoffaa akkati gammadduun barbaada lammaffaa immoo akka Sumayyaan hiikamtuun barbaada. Dubbiin kun dhumee Sumayyaan mana hidhaa keessa akka ishiin baatuun barbaada. Kanaaf inni balaleenya qimedha humna hin jirreen ani sii kuchisiise tikeettii maalaan ani rakkataa wayina seeteeyyuu jedheen. Ani nama tikeettii kutachuu hin seenne hin dandeenye birrii baasee kutachuu hin danda'u moo akkamitti ati humna dhabdee tikeettii naa kuttasi eenyutu sitti himesi eenyutu murteessesi yoomna gaafattesi waraqaa eenyummaa keessaa fiddee mattaawaqaa kennaan hawwii kadhanneetu hawwiin nuu kenne isalleeyyuu jedhe. Kanaafuu isaanii tikeettii ittiin kute harkaa fuudhee kukkutee mataasaarra kaa'ee jechuudha. Yoo barbaadan ofii keessan dhaqaa fidaa ijoollee jedheen. Yoo barbaadan dhaqaatu ijoollee fidaa jedheen. Innaan ati akkam quuftee itteen intinaan alam akkam quuftee akkam birrii hamma kana kukkuttaa itteen mucaan humna hin jirreen tikeettii kute barii hin dhaquun jettu yookaan hin jijjiirsifannaa yookaan kan biraatti goosifanna tikeettii maal gochii jalaa kukkuttareeyyuu jetteen. Bakka guddaa mataa keessanii isintu na erga isintu na ajaja isintu as na oofee achi na oofaayyuu jedheen. Kana booda jedheen kana booda wanti jiru dubbii jiru hundumaayyuu gara keessanitti naannessee isiniinis achi isin dabalaa jedheen.
Erga dhimma keenya hin fudhattu dubbii keenya hin fudhattu ta'e hiriyaa keenya gwaddinyaa keenya Sumayyaa nu hiiksisii jedhan. Jennaan humaa isin hin ilaallatu waa'een Sumayyaa iyyuu. Waa'een Sumayyaa tokkollee isin hin ilaallatu. Kana booda garuu keessattuu Alam ati situ dubbii naannessaa jira waan ta'eef mataa keetti naannessee Sumayyaatti si dabalaa jedheen. Eree jette. Yeroo sana argitaa jedheen. Waa'ee ijoollee koo as fidaan jedhe ani fidaa baqa. Iddoo isaan jiranii fidaayyuu. Oddoo geessitanii fidaa. Innaan nuyi iddoo sana dhaquu hin dandeenyu amma dhaquus hin dandeenyu rakkinadha nageenyadha naan hinde Saayidoo argitanii ofii isaanii akka isaatti sodaatan lubbuma isaanii keessattuu nageenya sodaannaa maal sodaanna jedhu Saayidoon immoo maal Saayidoon manfasiidha wayi xiyyaara kana jechuun hafuura wayiitti balali'eetu keessa xob jedhee immoo si ol samiitti ol balali'ee deemu akkamiin inni nageenya sun sodaatuun moo isaan sobanii Saayidoo iddoo ta'e qilee wayiitti erganii koo Saayidoo makanayyuu dhabama gochuu yaadu bar karoorri isaanii mijachuu fi didaara malee achi erganii jechuudha. Gara sana erganii waan ta'e goosisuudha. Maatti beekanii ni qaxxadee akkuma yeroo darbe sana naa deemu isaan immoo biyya sana beeku namas beeku Saayidoo akka warra Liibiyaatti qabsiisuufidha. Namatti erganii ofuma isaanii nama gurmeessaniitu namuma fayyaatu isa fuudhee isa aggata jechuudha. Ofii isaanii nama qindeessanii akka Liibiyaa Saayidoo fuudhanii qabanii kaawanii oskanii achi tumanii Saayidoo maal godhanii Sumayyaa achi akka baatu ijoollee isaa kan waan barbaadan irratti hojjechuufidha kan isaanii oofaa jiran jechuudha. Nama garramu bar dubbiin isaanii. Na Saayidoon hidhatti olii sun garuu waashin olii xattu. Waashin olii xattu jechuudha. Baga jalaa kukkute. Baga birrii ishii jalaa kukkute. Akkuma 20 30 40 hin ta'in hin beeku garuu tikkeetti xiyyaara biyya keessaa kan hin beekan. Baay'eedha garuu na ajaa'ibadha barna baay'ee nama ajaa'ibu. Na kaayyoon jarittii kana jechuudha. Saayidoo akkanatti waan tokko godhuuf Saayidoo miidhuudhaan waan ta'e malee dhugaa dubbachuudhaa fi dhuguma ijoolleen kun iyyuu anoona shakka ijoollemti suuraa akka as baasan kun ijoollee baadiyyaa godhanii ijoolleen erga yoomiti akkas of jijjiirtire na ajaa'ibaa jira jechuudha. Saayidoon garuu Alam kanaa fi gurbatti gadi yaadu kana Alamituu fi gadi yaadiin kana qilinxootti too dabale kan dubbii naannessee dubbii xaxaa jiru koo jara lamaan bichaadha bara. As deemee achi deemee kan dubbii xaxu kun maladha kan jechaa jiru kanadha. Amma immoo ofii isaanii tikkeetti kutatanii dhaqanii maan fidne. Ofii isaanii tikkeetti kutatanii ijoollee as maan finne dhaqanii jechuudha. Dhaqanii maan finne. Hamma Saayidoodhaan dhaqi ati jedhan achitti isgibiitii gashiifumoo Saayidoo yeroo achi dhaqu eenyutti gaafatamummaa fudhata achi deemee yoo waa ta'e isa kanaan duraayyuu dhaabataa bulle amma Saayidoon iddoo yoom rafne amma Saayidoon biyya sana achas deebitti rafneerra nu viidiyoo akkuma hojjennee akkatti halkanii fi guyyaan nu bari'uu dideesma wilde qalladuu isaanii andee ofii isaanii riiskii fudhachuun barbaadanii asuma kee deddeemu. Nama immoo riiskii teekarii godhachuudha. Akka geessanitti ijoollee kan haa fidan akka geessanitti.